Jirra jirtuu kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota keenya akkam jirtanii nagaa keessanii egaa hin babbannee ammammootu jechuudha walitti deebinee jirra isiniin jechuun jaaladha. Egaa sababan badeefis booda qabadhee isinii dhufa guutuu isaa asirratti aansuudhaan immoo kinoo warroonni mana barbaadan jirtu, warroonni lafa barbaadan jirtu, warroonni immoo akkasuma meeshaa mana keessaa barbaadan kanneen akka algaa soofallee jirtu jechuudha. Isa keessaa iddoo lafaa tokko jechuudha deemnee kan laalle mana jechuudha. Mannoonni amma argitan kun meeqaa jechuun keessan oolu kan kaartaa pilaanii qabu jechuudha. Ganda 12 keessa jechuudha. Qaruma naanna'uma horaa jechuudha. Horaa yookaan giddibii isa jedhamu Asallaa keessa jechuudha. Giddibii Arduu jedhamu jechuudha. Naanna'uma sanii egaa manni kuni 140 kaareedha jechuudha. 140 kun meeqa yoo jettanii miliyoona 2 jechuudha. Miliyoona 2 kaartaa qaba. 140dha. Manni akka kana irratti ijaarramee xumuramee jira jechuudha. Kun warreen barbaadan as dhiyaadhaa bitadhaa mana wajjin jechuudha. Egaa samoon duraa tokko jechuudha lafa duwwaa miliyoona 2 isiniin jedhee tanan ture jechuudha. Baay'een keessan miliyoona osoo qabaannee biyya maal asii goona jettanii jirtu. Baay'een keessan immoo xaariin namni sirraa bitu hin jiru akkanatti dhiisinaan jettanii dadhabbii qofa siifti ta'a. Garuu jechuudha lafti suni dhuguma dhugaa dubbachuu fi na ajaa'ibee 400 atarrafamee sirumattuyyuu 200 fi miliyoona 2 fi 400tti gurgurame jechuudha. Lafti sun iddoo hojiitii karaarraa waan barbaadan itti hojjechuu danda'u, hoteelatti hojjechuu danda'u, waan barbaadan mana nyaataa waan barbaadan iddoo itti hojjechuu danda'anidha. Haala saniin gurgurameera isiniin jechuu barbaade tanani yeroo tokko nuti warri biyya keessaa fagaannee teenyu kuni hin beeknu jechuudha waan numa fayyadu. Garuu immoo warroonni biyya keessaa bakka nama awwaaxa'u bakka boru firii dadhabbii ofii itti argatan waan beekaniif bitanii jiru jechuudha. Iddoo sana jechuudha iddoo isinitti argisiise san. Yeroo darbee keessatti jechuudha. Kanas immoo abbaa carraa isiniin jechuu barbaade tananii warri maallaqni isin harka jiraate Asallaa keessaa lafa yookaan bitachanii irratti ijaarrachuu barbaadanii miliyoona 2 fakkeenyaaf of harkaa kan qabdan yoo kan jiraatan ta'e miliyoona 2 himatanii immoo miliyoona 2tti in gurguratanii waa inuma cabaa. Warroon barbaadan manni kun lafa jira bitachuu hin dandeessu. Akkasumas immoo warroonni lafa kaartaa pilaanii qabu lafa duwwaa jechuudha kaartaa pilaanii kan qabu kan barbaadan na dubbistanii too bitachuu dandeessu jechuudha. Kaartaa pilaanii kan qabu kaartaa itti baasna kan osoo hin jedhin kaartaa pilaanii kan qabu lafa bitachuu hin dandeessu keessan na dubbistu jechuudha. Isa immoo haga 500 akkas bituu dandeessu lafa duwwaa isa kaartaa pilaanii qabu 500 isa immoo waa irratti ijaarramee jiru akkasumatti jechuudha. Akkuma waa irratti ijaarramee hoo jiraate gatii isaa haguma irratti ijaarrame saniiti xiqquma dabala malee baay'ee miti. Amma walumaa galatti warreen bitachuu barbaadan lafa kaartaa pilaanii qabus ta'ee kan kaartaa pilaanii qabne caraqaas ta'ee waan barbaadan yoo kan jiraatu ta'e egaa lakkoofsa kiyya namoota hedduu beekaa lakkoofsa iimoo fi waasaappii na dubbisuu dandeessu bitachuu dandeessu yeroo keessanitti fayyadamaa. Maallaqni har'a guddaa fakkaattu boru dhumuu dandeessi. isinin jechuu barbaade tanani maaliif jennaan lafti suni
akka namni tokkoyyuu hin binneetti ilaaltanii turtan jechuudha. Lafa miliyoona 2 san jechuudha. Garuu jechuudha beekan waan irratti hojjetu waan karoorfatee jiruuf bitatee jira jechuudha. Miliyoona 2,400 jechuudha. Dhugaa dubbachuuf na ajaa'ibe naayyuu egaa namoota hedduutu laalee iddoo san dhufee namoonni hedduun tuffatanii warroonni Adaamadhaa wayyaa Adaamatti bitanna jedhanii tuffatanii jechuudha. Iddoo san ijoolluma chaanaalii kiyya hordofan jechuudha. Warroonni dhufanii laalchisanii namoota hedduudha laalchisanii kan Adaamatti bitachuu nuuf wayya jedhanii Adaamatti bitatan. Garuu abbichi gurgurate sun carraa qaba jechuudha. Maaliif osoo isaanitti gurguree miliyoona 2 200 cabee gurguruu barbaadee ture jechuudha yeroo san. Garuu carraa qaba waan ta'eef miliyoona 2,400tti gurguratee jira jechuudha. Warri lafa san laale hin beeka. Warri lafa sanii hin laalin garuu beekuu barbaadan karaa gadaanu viidiyoon isaa hin jira. Warri immoo chaanaalii kiyya hordofan keessaa warroonni maatiin isaanii dhufanii ilaalanis jiru. Isaan kaa filannoon isaanii san taane hin deemanii garummoo namni biraa bitatee jiraat jechuudha. Kunis immoo carraan akkasiin jala hin darbine. Koottaa bitadhaa karaa biyya keessanii mana ijaarrattanii galuu yaalaa mana soo bitachuu barbaadan jira jechuudha. Kana fakkaata walumaa galatti oduu yoo isinitti guddise I am so sorry isiniin jecha Ingiliffallee keessa isin mammakaa jechuudha. Kana fakkaata viidiyoo biraatiin immoo yeroo biraatti seeraan walitti deebinee gaafii qabaattanii jiraattan bakka lafaa kanatti bakka manaa kanatti bakka barbaadanitti gaafii qabaattan na gaafachuu komentii barreessuu dandeessu. Akkasuma immoo warri lakkoofsa qabdan keessan dhuftanii gaafii barbaadan gaafattanii deebii argachuu dandeessu jechuudha. Kana fakkaata egaa isiniin jechuu barbaade tanani warroonni mana kanaaf haaraa taatan immoo ammallee subscribe godhaayi. Gatii isiniin kaffalchiisu sheerii godhaayi. Namoota barbaadan biraan gaa yoo ofiifillee barbaadu baattan isiniin jechuu barbaade tanani horaa bula.